السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركه هنا كم جرتن هرلو سوتا داتو تسانتي وروشو جرتو قويا هدامو سورة ترقتن كنا أكا تبا إساسني إبسو دافي رفيتين جرا كتا تفايدا ميسا نموتا كمي تفايدا مقابا وانجل الرأي جودا إنغا دا فيديو دلقيتين توري فيديو واي هردين نارترتي واي بزرو الأكبي بزرو الأكبي كان درسا كان فايدا متاني بودا موسى فايدا مقابدا وانجل الرأي video itti amna eegaa sinin jeesin ture jechuudha. Diqqishuu video na waraabe kuni sagaleen gaffa gata sanii fi video dura waraabeta sagalee sinii qabaa jira. Naaf kalchaa sinin jedhu asuma hordoftoota kiyya. Akkuma sinin jechuu yaale inni suurarratti argitan kuni damma of keessaa qaba. Waa hedduutu itti makameetii Yaman irraa dhufa. Inni baay'inaan kan dhufu Yaman irraayi. Namoonni biyya biraa keessa jirtanis asuma waan isin dhaamu suuqa Yamanii yookaan immoo bakka ibaaraa taqee maaqamoon itti gurguramu. Baaltinna afaan Oromootu biyya kana jedhamu sanii bakka akkasii san deemtanii bitachuu dandeettanii jechuudha. Akkasuma warroonni isin dhufuu inni hin dandeenye immoo baay'een keessa jirtan yoo ta'e akka carraa yoo na dubbistanii bakka jirtanitti isin geessuu danda'a. Faayidaan isaa immoo maali? Faayidaan isaa inni tokkoffaan namoota fedhii nyaataa appetite jechuudha. Isin cufee fedhii nyaataa isin bana namoota hirriba yoo raftan gahaa rafne hirribnu isin hin qabne namoota akkasitti jiranatti dhufe wallahi bar nyaatumayyuu hin nyaadhu appetite munu mana cufee yoo nyaataa waan jedhamu hin qabu kiniini kana bitti naan jedhanii fa'ooranitti argantu jira miti kiniiniin gaarii miti yeroo appetite isin banuu danda'a yeroo isin fayyaduu danda'a kiniiniin immoo keemikaala garaagaraa waan qabuuf kiniiniin gaarii miti wantoonni isin fayyadamuu qabdanii wanta akka nyaatarra dalagamu fakkeenyaaf inni kun dammarra dalagame. Damarra waan dalagamee jiruuf simsima waa hedduu of keessaa qaba. Hormoonii fillee gadaameessaa fillee bareeda. Isin miidhuu hin danda'u. Booda rakkoo garagaraa isin irra geessu hin danda'u. Suuqa kamuu biyya kamuu jiraatan deemtanii yoo bitattan illee rakkoo takka hin qabu. Garuu warri isin dhufuu hin dandeenye warra dubbistanii isin ergallee waan isin beekuu qabdan qofa isin himuudhaan inni guddaan jechuudha dirqama innudha miti. Kanaaf isa kan osoo fayyadamtanii irra bareeda. Warroonni kiniinii garagaraa ni argitan irratti argitanii akkasuma bittanis warra fayyadamaa jirtan. Appetite nu haa banu hirriba nu haa qabsiisu jettanii isa dammaa fi simsim wantoota garagaraa qabu kana bitaa fayyadamaa fayyaa keessaniifis gaariidha waan ta'eef isin jechuun barbaada. Kanaaf faayidaan isaanii tokkoffaan appetite fedhii nyaataa namaa banuudha. Inni itti aanee immoo hirriba gahaa nama raffisuudha. Kan biraa ulfaatina kiiloo cammara. Lama walii aansitanii fayyadamtanii furdin fayya qabeessa ta'e fuula keessan kana guutaa bukoo keessan jala isin furdisaa jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun yeroo fayyadamuu jalqabdan sanitti appetite isinii bana. Fedhii nyaata gahaa ta'e san yeroo nyaattanii dirqama nyaata gahaa waan bareedaa miti. Nyaatni mana keessa jiru san yeroo isaa eeggattanii fayyadamtanii nyaanni sun gara biraan goru qaama keessanii goraa jechuudha. Qaamni keessan akka nyaanni isin nyaatan suni qaama keessanii wal fudhatu taasisa waan ta'eef wanni isin nyaatan sun gara qaama keessanii gora waan ta'eef yeroo qal'aa keessatti saraa salphaadhaan furdachuu dandeettanii jechuudha. Akkasumas immoo warroonni ulfaatinni keessan gadi bu'ee jiru. Ulfaatinni keessan hedduu dabala waan ta'eef otoo ulfaatinni keessan 50 gad jiru mana 40 gadi jiru buzuurul akbii bittanii hin fayyadamina. Buzuurul akbiin sheeppii jechuun teessuma kana namaa guddisa. Akkasumas immoo boqoo harma jedhama. Hin immoo kiiloo namaa hin eenyu jedha xiqqoosi akkasumas kalee kanneen nama qadhisa waan ta'eef isa kana osoo dura fayyadamtanii warroonni kiiloon keessan mana 60 gad jiru 50 gad jiru isaan mana isin argisiisu kan suurarra jiru kana dura fayyadamaati boodara buzuurul akbii fayyadama. Achi buzuurul akbiin hedduu sawunatii keessan jechuun mudhii kana garaa kana isin bareechee teessumaa fi boqoo harma fa'aa isinii baasa jechuudha. Tartiibaan qaama keessan suutan dura kamtu na barbaachisa boodara kamtu na barbaachisa wanti kamuu akkuma faayidaa miidhaas qaba. Kun miidhaa qaba jechuu kiyyaa miti garuu seera qaba. Amma kun ulfaatinni keessan 60 oloo ta'e mana 70 keessa jiraate kana fayyadamuu qabdan kan amma isinitti argisiisu kan yookiin buzuurul akbii yookaan nyaatota biraa kan qaama qofa isin furdisu kan nama eenyuun goone kiiloo namaan cammarre wanta akka muuzii fa'aa dhiistanii muuzii fi keeptanii fakkeenyaaf kiiloo namaa sirri cammara. Hedduu ulfaatina kiiloo ol cammara jechuudha. Waan akkasii dhiistanii waan qaama keessan kana qofa afuufee isin furdisu fayyadamuu qabdan. Isin jechuun barbaada. Faayidaa isaanii lammataa ulfaatina kiiloo ala gaariidhaan cammara.
akkasumas fuula keenya kana keessaa jaartii fakkaannee hedduu takka huqqannee warroonni jettanis fuula keessan hedduu takka guuta hedduu kuna namoota hedduu guuta wuxxeetiin isaa guyyaa meeqatti yoo jettani ji'a ta'uu danda'a 15 ta'uu danda'a guyyaa 10 ta'uu danda'a ilmi namaa kuni akkuma kararri isaa garagara keessi sallee garagala jechuun gargar jechuun tokko miti nama garii waan tokko yoo fayyadame guyyaa takka lamatti sadiitti furmaata isaa arguu danda'a bu'aa isaa jijjiirama isaa waan nama miidhusoo ta'e wanti sun guyyaa nama sadii keessatti jijjiirama argisiisuu danda'a namoonni tokko garuu ji'atti 15tti akkasii kan qaamni isaanii jijjiirama argisiisu jechuudha kanaaf yoo fudhattan maallaqa baasaniitti kan bitan waan ta'eef waliif fufiinsan otoo hin hifatin baqa jijjiiramuu qaba waan jettee furdachuu qaba waan jettee murteessiteef dalagaa arabaa qofaatti of kennitee of galakkisuu osoo hin taane yeroo tokko fi keetiifis bakka kennitee sa'aatii qursii keetii dhaabbata saamisaa keetii hin danda'amaaf miti garuu hanga danda'ame ofiif bakka kennaa nuti sa'aatii illee dhabnee miti wallahi obboleeyyan keenya yeroo gattee dullee silkii bakka kennina malee ofii bakka hin kennine yeroo irratti qabnus silkii dhafu malee ofii kenna bakka hin kenninu waan biraatiif yeroo kan sila dalagaa jiraatiin bakka kennina manu arabaa keessa jiraattee ofii keetii yoo bakka kennu sirriitti dandeetta bar sa'aatii muraasa qabdu san ofii kan ilaaluu qabda dirqama duniyaa dalagattee ifaa jettu tuni yoo ati akka gaarii qaamni keenya jiraate yoo ati ittiin gammadi yoo ati irraan gammadi eenyu gammachiisuuf ifaa jira boroo biraa deemte kama biraatu itti hafaa kanaaf ofii keessanii bakka kennaati hin furdanne jedhaa murteessa yoo isin beellee beeru sanitti nyaata argattan nyaadha haattan illee yoo nyaattan kanaaf jijjiiramatti arguu dandeettanii isin jechuun barbaada lakkoofsa bilbila kiyyaa kanaan yoo dubbistan immoo bakka jirtanitti Dubaayin keessa hor jirtan Imaaraatii keessa hor jirtan bakka mittuu isinii geessa akkasuma warroonni Kuwaatar yookiin Kataarin keessa jirtan hiriyyaan tiyya hin hojjetti bakka jirtanitti isinii geessuu dandeetti jechuudha lakkoofsa kiyya kana fudhadhaa keessan dubbisa ani immoo kan isii sheer isinii godha kanaaf irraa bittanii fayyadamuu dandeettanii isinii jechuun barbaada qaamota hunda nama furdisa walumaa galatti waan ta'eef isa kana fudhaatti fayyadamaa bitadhaatti fayyadamaa yoo isinii tole immoo keessa yoo dubbistan suurota gargaraan isinii ergaa illee bittanii fayyadamuu dandeettan waan kiniin hin taane wanta akka kasraata garagaraa TikTok irratti hordofta yoo ta'e yeroo baay'ee walitti makeettidha kan argisiisu isallee daakee of biraa hin qaba garuu inni dirqama aannan temera itti makteet muuzii fa'aa argatte wajjin fayyadamuu qabda jechuudha dirqama kanaaf malee hin jiran birallee kan daakee qopheesse warroonni daaktanii qopheessuun isin tolu immoo daakkadhaa qopheeffadhaati yoo lafaan gaattan na doo dubbistan akkasitti fayyadama isaa seeran isin hima jijjiirama guddaa arguu dandeettan jechuudha hedduu qaama keessan kanaayyuu bareecha fuula keessan kan sababbiin isaa vaayitaaminiidha keemikaala garagaraa hin qabu nyaata harka keessan dalagda waan ta'eef kanaaf akkasii fayyadamaa isin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo kana osoo nutti laayik godhaa hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa warroota Oromaa keessatti ofirraanfattan hundumtuuyyuu of hin dagatinaa of yaadadhaa isin jechuun barbaada dursi qaama keessanii gaabbiyaa galtan namni waan akka wanta irraa qabdan hin laalu akkuma yeroo kamuu jedhu qaama keessan laala jabaadhaan isin jedha isin jala